Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee sirna tuqaalee akkasumas immoo gaaffii waa'ee sirna tuqaaleetiin wal qabsiisee isin gaafadheen ture. Maarree barnoota yeroo darban irratti sirni tuqaalee maal akka ta'e, eessatti akka fayyadamnu, maaliif akka fayyadamnu, akkasumas sirni tuqaalee tokkoon isaanii mallattoon isaanii maal fakkaatu, akkasumas immoo tajaajilli isaanii maal fakkaatu, eessatti fayyadamnaa, maaliif fayyadamnaa, maaliif sirni tuqaalee barbaachisee, faayidaan sirna tuqaalee maaliif barbaachisaa, barreeffama keessatti eessatti barbaachisaa, eessarra galaa, akkamitti fayyadamna akka jedhu sirna tuqaalee gadi fageenyaan isin barsiisuu yaaleera. Maarree barnoota yeroo darban sanarraatii barnoota guddaa akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Ammallee warri isiniif hin galle viidiyoowwan bareechee isiniif hojjedheen jira. Tokko viidiyoo sirna tuqaalee irratti hojjedheen jira. Sirni tuqaalee tuqaa kaasee amma dhumaatti faayidaan isaa, eessatti fayyadamnaa, maaliif fayyadamnaa, bifni isaa maal fakkaataa, yeroo kamiin immoo fayyadamnaa, eessatti barbaachisaa, sirni tuqaaleen kun barreeffama keessatti maaliif barbaachisaa, faayidaan isaas immoo akkamittiin barbaachisaa, eessatti fayyadamnaa, sirna tuqaalee makanayyuu sirna tuqaalee jechuun iyyuu maal jechuudha, maaliif sirni tuqaalee barbaachisuu waliin barannee jirra. Barnooticharraatii akka barnoota guddaa barattan abdii guutuu qabna. Warri haaraa isiniif ta'e illee yuutuubii keenya yeroo maamila taatan viidiyoo jalqabaa kaastanii hamma dhumaatti akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Sababni isaa kaayyoon taaddeetuuf barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaasee amma keeyyataatti kan barsiisu ta'a. Haa ta'us qubeerraa ka'ee amma keeyyataatti haa ta'u malee keeyyata tokko ga'uuf namni tokko barreessuuf dubbisuudhaaf yoo maal godhee barreessuu dubbisuu danda'a. Barreeffama sanarratti maal gonfachuu qabaa? Maal fayyadamnaa? Gosoonni barreeffamaa sun immoo maalidhaa? Jechi sagalee laafaa akkamii? Jechi sagalee jabaa akkamii? Jechi sagalee irra butaa akkamii? Jechi sagalee qubee dachaa akkamii? Jechi sagalee dheeraa gabaabaa akkamii? Akkasumas immoo jechi sagalee gabaabaa dheeraan maal fakkaataa? Akkamittiin barreeffamaa, akkamittiin dubbifamaa ka jedhu yuutuubii isaa irratti isiniif qoodee jira. Walumaa galatti taaddeen tuubii qubeerraa kaasee amma keeyyataatti waan imaluuf kana jechuun qubeef qubeen walitti dhufee sagalee yeroo kennu, sagaleef sagaleen immoo walitti dhufee jecha yeroo kennu, jechaaf jechi immoo walitti dhufee hima yeroo kennu, himaaf himni immoo walitti dhufee keeyyataa akka kennu isin barsiisuu yaaleera. Keeyyata sana ga'uuf immoo wantoonni bu'uuraa barbaachisoo ta'an barreeffama afaan Oromoo keessatti akkasumas immoo barnoota afaan Oromoo keessatti qofa otoo hin taane barnoota afaan Amaariffaa, barnoota afaan Ingiliffaa kam keessattiyyuu sirni tuqaalee waan barbaachisanii fi sirna tuqaalee kana faayidaan gara afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee faayidaa isaa isiniif qoode kun barnoota kam keessattiyyuu sirni tuqaalee kun waan barbaachisaniif keessatti waa'ee sirna tuqaalee akka hubattaniif bifa gaaffiidhaanis bifa barreeffamaatiinis isin gaafadhee ture. Kanaaf immoo warri haaraa taatanillee barnoota isiniif qoode kana akka irra deebitanii ilaaltan gamanaan dhaamsa isiniif dabarsa jechaa amma immoo mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra. Mata dureen keenyaa maal jedhaa? Maqaa fi gosoota isaa ka jedhu waliin barannaa jechuudha. Kanaaf isinirraa kan eegamu yuutuubii keenyaa hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan yuutuubii keenya irratti wantoota nuti isiniif qoonnu kana gadi fageenyaan hordofaan dhaamsa keenyaa. Kanaafi yeroo dhiyoo keessatti maqaa fi gosoota isaa kan jedhu barnoota isaa qabadhee isiniin dhiyaadhaa. Kana jechuun maqaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo gosoota maqaa meeqatu jiruu?
ka jedhuu fi deebii isaa waliin kan walitti deebinu ta'a. Haa ta'us malee maqaan kun eessatti barbaachisee maaliif fayyadamna? Maaltu ittiin moggaafama? Maqaan kun jechuun humtiyyuu maal jechuudha? Ramaddiin maqaa kanaa meeqatu jiru? Eessatti immoo fayyadamna? Maaliif fayyadamna? Maqaan kun kan kennamuuf lubbu qabeeyyii moo lubbu maleeyyiidha? Gosoota lubbu qabeeyyii yoo ta'an akkamittiin moggaafama? Gosoota isaanii akkasumas immoo faayidaa isaanii qabadhee isiniif dhiyaachuuf jechaan jira. Kanaaf kan nuni isiniif qabannee dhiyaannu maqaa fi gosoota isaa ka jedhu walitti isinii qabadheen jira. Maqaa fi gosoota isaa jalatti immoo kan nu waliin ilaallu maqaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo gosoota maqaa meeqatu jiru ka jedhuu fi ibsaa fi deebii isaa qabadhee isiniifan dhiyaadhaa. Ammasitti immoo isin yuutuubii keenya hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii keenya ta'uun qofti gahaa miti. Barnoota nuti isiniif qoonnu kana tartiiba qubee kaastanii amma yoonaatti kan viidiyoo isinii hojjedhe kanarratti akka hordoftan gamanaan dhaamsanii isiniif dabarsaa. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti maqaa fi gosoota isaa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Maarree yuutuubii keenya warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan akkasumas immoo warri maqaa jechuun maal jechuudha jedhu gaaffii kanaaf warri beektan immoo koomentii jalatti hiika maqaa nuuf katabaa. Akkasumas immoo gosoota maqaa meeqatu jiru ka jedhuufis illee deebiin isaa koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jennaa. Yuutuubii keenya hiriyootan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Barnoota keenya irraatii yuutuubii keenya irraatii akka barnoota guddaa barattan abdii guddaa qabnaa. Yeroo dhiyootti qabannee isiniif dhiyaannaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.